Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tuta, tuta kayaknya jadi. Kamu tuta. ليش ضحكت في يوتيوبر؟ أنا ضحك عادي أول يوم، بس يوتيوبر أنا ضحك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tuta tuta kayaknya jirtu bakal jirtan teragin kini kawalati pejalan sana kau jecha sabun tu ya kita sini kurang di YouTube. Salam. Action. Salam beraja. يا أخي عيدي وقت يوتيوب تنشرح لي كذا الضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دانا سلامات يا وانتوك مدسني قرر نتوقنا أمل بلالو إن شاء الله بعد channel تايم يعلاتو قرر بس في نتوق أهلا تكون تسرعتي ناقدني أما لما يكبر سونا أنجلو كينيا أما تلقوا بوتو إيه ويا كان سافرون تلا باقاتي مسافر فدوتي ويا تكتيم buta tananis lagi namu atan tamma gara-gara itu lo karena tuh kisah coba pergi jadi karate begitu lo karena kisah coba pergi jadi karate begitu tamam oke nam pun tindu goms ini kami ti dubarti sudah ti karate begitu yang mana gani ni gawatan malta ti taku si sudah tuh linar kini taram buat mainan lo hinjifat tuh hinjifatamu nan sudah cipne garu dubarti lo hinjifat tuh snap kani yo isin na hinjifate ammo sanirra kani da namu fiyu akli go muju namni dala fula bare jalatu namu akli go muju magalan namni dala fula bare ana kana ti yoruba ye dala fula bare dulala ni marata ana ko fayu solten te kiya kesabu adway danda karu ammu irina akli ta wajjas nagal te namni dala bare dina fula jalatu bare dina akli ti bare dina kesa jalatu karena kamu yo alang kabate nama gatu kah kaji luana ratu jadi nanti kalau ikat denu itu Mustafa nabe mana marge mana masakin satuang beri darge itin samun turah karti pa bekan wana kasih bekan ya ada ribu mana tindi sampai mana pada kuani kasih nomor pada kuani pada sen mata jedu gabamba tu shagen nama natu jedu damana tu warge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajam tuta tuta kena jirtu. Maka jirta ni tiragen ni kena kabajati ke jalan sinago echa era babbadat hade bi ay shura ko be ko yoro tak ji mashgula tha yoro tak kas pur magala kuma haronji jirenya kana tuna bachi sa shura kana ko sina babbadat hade bi jalan nak jarat le bay ade muda chutin jum jechura ga tuturat hade bi garu ammo namni walitin yeroo deebu fakkeenyaaf yeroo deebu namni waan gammachuu takka yoo namatti ibsatee namatti tola waan silaa aariidhaa fi waan silaa himuun hin barbaachifne miidiyaa irratti ol himuudhaaf ammoo ol ba'ulleen yaani gaarii natti fakkaatu akka kiyyatti natti hin tolu jechuudha. Kanaaf yeroo takka waan silaa namoonni hin qabne madoo isaatu Mustafaan fuudhee Mustafaan Tabraa fuudhee dura sabboontu dhoysee sabboontu irratti qabdee dhiifte jira. Namni gariin ammoo jaallee isaa ta duraa wajjin inni rafuu yookaan sagaagalummaa dalagu sabboontuun qabdee saniif ammoo adda bayanii jedha. Gariin ammoo Bapa ini, orang makanan. Gari namo video fude tikesa, gari namo surah isi kadurani fude tikesa. Orang makanan nam dibayar tu je. Kawan nama rahim usbayar tu je. Kawan nama film fatu je. Balik nam video dengan tersebut tunggu di terat yang mau jauh lelah. Nam gari namo gom sini gom. Tinggi bawa tadi oleh fitnah kan je. Kalau mau video le sobat, guma video guma. Ani samu video san himu miti video san insyaallah amma miti di rumah tak pun isini an surah sanu ko jingke sanu fakenya ana ti ruba video tak to amne lahir ay tudana ta dai susu tati ka ta do se bura ingre bura lakin mo takku wana kana dai do isini tudani
Abbaa fedhes jaalachuu mirga qaba garuu jaalalaan naajjalaafa namaa seenutu xiqqoo bakka sanitti miidhaa taati. Kunis ammoo adda irra aanaa si'a malee tortos xiqqoo tortos ni deemti jechuudha walmaa. Kabeelloo kooliin argitanis dhuguma kammas dheengadda na bira dhuftee fakkeenyaaf suuraa fi ani viidiyoo sabboon tun isin dhiifte argitanis dhuguma garuu ammoo akkaataan itti isin gadhiifametu xiqqoo kaa sagalee jala dhufamee muuziqaa jaalalaa wayii jala kaa'amee abboontuuf ergamee annam ergees ni beekaa laakiin ammoo karaan badii eessaa jennaan kamirra jirtu kana jedheedhaan. Namni karaa badiititti nama qajeelchu yaada baay'ee jira nama ammoo karaa badii sanirraa nama deebisutu takka walumaa galaan ammoo akka Mustafaatitti jechuudha. Durumaa dogongorrummaan faallaan kennaa namni dhalaa bareedu jaalate jechuudha. Namni dhalaa bareedina fuulaa jaalate irraa qabamee bultii waliin ni jaaladha fakkeenyaaf durumaayyuu karoorfate nama ofiiyyuu aqlii goomu jechuudha. Namni dhalaa fuula bareedu jaalatu nama aqlii goomu. Dhalaa fuula bareedu jaalatuu fi walumaa galaan dhalaa fuula bareedu laalaa ni marataa. Ana qofaayyuu osoo hin ta'in kiyyaa keessaa adduma jechuu ni danda'a. Garuu ammoo hir'ina aqlii ta'uu achi as naagalte. Namni dhalaa bareedina fuulaan jaalatu bareedina aqliitii fi bareedina keessaa jaalata jechuudha. Kanaaf ammoo yoo alaan qabaatee nama gattuu kaake ajii waan irrattuu jedhee namtichi. Katumura ammoo namni Mustafaan ni sabboon tun egaa dhiifte fakkeenya. Yoo tokko taraan dura akkas kadhee jaaladhee dhaqadhee fakkeenyaaf kadhannee ani manoo dhaqadhee bas xiqqoo kaa barumsaa fittuu akkanaan jedhanii turanii namoonni beeka jechuudha. Walbaanii illee narraallee himanii jiranii. Garuu immoo yeroo san dhugaa beenaan ni rifadheennaan yaa'anii sirri rifadhee jechuudha. Akkasumas carraa ramadaana keessaa ramadaana kana tokkocha kophaasa amma Mustafaan jedhaa sadiifuu nama shimaallee deema yaa'anii yeroo waa gammachuu wayii arge osoo afaan eeggatitti dhufne xiqqaa guddaa himaa deema jechuudha. Waan akkasiisan amaluma taate. Kanaaf ramadaana san keessaa ramadaana kana tokkocha kophaasa oomadhaa bismillaadhaa tokkolee. Kani kan xiqqoo kan haalli jarjarsuu kiyyaa sunii fi wanni sun wali qajeeluu dinnaan herreega dura ani osoo herreegin dhaqee hin dhabaan herreegine kanaaf immoo herreega bakka duratti dogongore sanitti ammoo dogongoriinsi suni xiqqoo natti dhagamee jira. Laakiin ammoo Mustafaa yeroo hunda dhalaan inni jaalatee isa dhiiftuu fi inni jaalatee isa dhiisuu itti dhagamtii miti walumaa kanaan jechuudha. Ani namni yeroo tokko ni gonkumaa yeroo takka yookaan ni miidhamaa gara tokko jechuudha. Yeroo hunda ammoo bakkuma sanii yoo deebi'ee jechuudha. Ani ammoo sabboontu dhugaa feenaan baay'ee waliin karoorsee baay'ee waa hunda walumaa galaan nama biraa dhiisee ofirraa yoo sodaachuu eegale jechuudha. Mijaayoo tana waan beektuusi amma sabboo jecha tokko akka tasaa taphaate jedheeni kunni isii cabsinaafaa jechuu ture. Laakiin ammoo laa yaa tahmilul manaayaa jedha arabni jechuudha. Walumaa galaan namni eebduun isaa hiikamtuu barbaade durumaayyuu dhalaa bareedduu malee naan taatu dhalaa bareedduu malee fuudhu jennaan akka Mustafaa kana ta'a jechuudha. Walumaa galaan ana malee osoo gabbee fakkeenyaaf boruma ganama bismillaahi rahmaani rahiim dhalaa malee hin deebi'u jedhee wallaahi dhalaa takka miti lama sadi fa'aan deebi'a. Laakiin ammoo yeroo aaree fakkeenyaaf gisee aaree fi inaadaa kanaan gabbee waan ta'een waan irra bu'u jedhee fa'aa fakkeenyaaf deebi'ee hirriba kiyya deebi'a yeroo sanni dagadha waan ta'eef jechuudha. Bariituu nama maqaa xiqqoo nama balleessuuf yaalii godhuu jira jechuudha. Sanniin ammoo ani warroota yeroo tokko yeroo aaru'an afaan illee haguma waan akkana jechuudha. Xiqqaa guddaa osoo nambisiin waa jedhaan jechuudha. Warruma ani walumaa gala warrumas keessatti malee warra miidiyaa irraati miti jechuudha. Warri Mustafaa na jala deemu. Namni nama ittiin hafullee hin qabne numaayyuu nama faashilaa. Laakiin nama dayyuu yoo taate nama sitti naaf yeroo isaan qabnu jedha. Walumaa galaan nama sitti naaf yeroo qabaatte ati nama naajee nama mustaqbal keellee tun ta'uu beeki. Laakiin ammoo ofi amanamtii takka qabaachuu qabda. Kun waan fedhe haa jedhu abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu yeroo aareetiif yeroo gammachuu karoora baafachuun sirrii miti. Yeroo aariillee karoora badaa baafta yeroo gammachuullee waan hin taane keessa buuta. Laakiin yaadanii yeroo jiddu galeessaa yaad bareedaa takaa jechuudha.
hireen nasiibaa hireeni Mustafaa dhalaa takka kadhatee dhabee talamaffaa itti deebitee osoo amata meeqa eeggataa ol baate amata meeqa eeggataa fakkeenyaaf amata san deebi'urra eeguu yaalaa takkatti naa bitaa sani malee durumaayyuu kaa Mustafaa akka qanii duraa sanii miti akka qanii duraa sun jechuudha jechuudha takkatti bismillah walumaa galan bismillah jedhee dhaqee sabboontu ammoo amata lama xiqqaattee kanaaf jechuudha osoo abbana jiraate waa hedduutu wanni haasa'u jira fakkeenyaaf abbaan illee haga deemsin kennin faanaan jedhanii jechuudha laakiin ka abbaan illee isin jiru akkuma argitanii rabbi hidhaa isaa baasu yeroo gabaabaa keessatti jechuudha dubartiin jilban qabdu Oromooti jira dhiifama isin arrabsuuf illee miti walumaa galaan jechuudha dubartiin xiqqoo akkaataan itti dhiira wajjin nama haasaan ni jira abbaan sabboontu asiraatee naafannee amata lama eeggabdu osoo naan jedhu fakkeenyaaf amata tokko guutuu eegee guyyaa kan sabboontuun lafaa kaatee Mustafaan fedhu itti guyyaa takkatti hin butaa taanaanis yoo akkana taate ani walumaa galaan gara hundaanuu laakiin ammoo addaan tamma garagara jechuudha tamma akkuma imbiraatoor tokko jira imbiraatoora Roomaadha mootummaa tokko walolan jettu mootummaa Islaamaa tokko osoo walolan gaafa tokko guyyaan qaxaraa ga'ee osoo karaa lolaatiif deemu imbiraatoora sundu'e jechuudha imbiraatoora jechuun ajajaa waraanaa osoo ta'in malika garuu malika waan ta'eef isatu ajaja waraanallee osoo akkas ta'u inni du'eennaan jaartii haati manaa isaa waraanaa mata duree deemtee ajaja akka ajaja dura inni itti kennu saniin ajaju eegaltee ennaan mootummaan Islaamaa sun jechuudha Zankii Nuraddiin Zankii jedhama lola kana akka keessa cabuuf argee jedhee karaa deebi'e tamaam okay namni hundi dhugoomsine akkamitti dubartii sodaatee karaa deebi'ee ka dura abbaa feeten sodaanne akkamitti dubartii sodaatee karaa deebi'ee galni gaafatan maal taatee takkuu sii sodaatu hin argine taarraa ammoo adduma ennaan lolee injifachuu fi injifatamuun nan sodaachifnee garuu dubartiin lolee injifadhus naaf qaanyi yoo isiin na injifatte ammoo sanirraa qaanyiidha jedhe adamma sanii jira malee walumaa kana nasu sabboontu illee butee amma as keessatti jibaan dachii balleesse fakkeenyaaf warri suuraa viidiyoo dachii balleesse sun jechuudha haadha sabboontu bira illee dhaabatan takka anis ammoo jara laaleetii gurri as bira nan qabtu wanni akkasii sun dhugaa bakka jirtutti ni beekaa yaani irraan dabu durumaayyuu hatta warrummaa nama kana gurgudhaa arguu mucayyuu maja haadha sabboontu bira gateetti dabatte san irraa kaasanii Mustafaan illee akkana ta'ee sabboontu yeroo meeqa isaaf jecha dhaabannee fi isaaf jecha kadhannee fi maal walumaa galaan qilleensuma wanni seenu eegalee dhugaa dubbachuu biyya kana jechuudha garuu ammoo ani achiin jijjiiramne achiillee jijjiiramuu sabboontuun takkaa miti sabboontuun kudhayyoo dhufte Mustafaa achi jijjiirtee dhugaarraan deebiftu illee waa jechuuf miti sabboontuun shariifa sabboontuun nama muhtaramaa daa'imummaa itti jira waan ta'eef irrallee laalchisu jechuudha warri taartanillee dhiifama godhaafi jechuudha dhiifama godhaafi namni jazaan takkana qabdee fakkeenyaaf guyyaa tokko naa deebiti beekaa isiin ammoo geettee bakka san itti niyyattee akka nu laalluuf akka isin laaltan kanaan jechuun keessaafuu ijoollee asitti dhalattee asitti guddattee walumaa galaan waan kan seeraan hin beekamu kanaaf ammoo malee waan gara biraa badii wayii hin qabdu jechuudha kanaaf isiillee warri taartan naa jecha warri taartan an dhiifama godhee gara kiyyaa jechuudha riskiin isii bal'oodha riskiin kiyya bal'oodha ani jiru namni dhala bareedu takka ni jaalataan ni hawwaa yeroo isiin xiqqoo kaagaa fakkeenyaaf kaammaan eegalte eessan nageetti fa'a yaalaa namnu jechuudha walumaa galaan an kana halli illee itti godhuun wallaalee fakkeenyaaf durumaa jechuudha namuma san warrumaa jala deddeemee wanni godhu sanillee arguun wallaalee laakiin ammoo yoo ana amantiin hin jiraanne ammaaf eessan na eegeessi ani walumaa galaan jechuu xiqqoo na laaffisi malee warri Mustafaan dhalaa biraa wajjin sabboontuun qabee dhala biraa wajjin Mustafaan rafu sabboontuun qabdeettanillee maqaa biraa nama hin rakkaa'ina maqaa yaani wanni na rakkaan fakkeenyaaf baay'ee jira laakiin ammoo dhala biraa wajjin illee yoo rafe ol ba'ee fa'a nama dubbatu ofirraa yaani an ol ba'ee fa'a irraa ka'ee namni waan godhu jiraa fa'a nama jedhu laakiin ammoo hojii kiyyaa miti kun qaama isin narra kaa'uuf namni hundi narra kaa'uuf isiin taates jecha nama dhageetti kun hojii kiyyaa miti jechuudha kanaaf kabajamtoota furdiftoota kiyya isiniif himee jira viidiyoo kana tokkoffaa suuraa kanas ana qofaa miti Muktaar wajjin ka'ee jira suuraan tagartan tanaati yes kun tagartan tana wal jaa jirti suuraa tokko bakka takka waliin kaane jechuudha isa godhumaa galan nama baay'ee nu bira raayira yoo nuti akka Sayidoo akka Muktaar akka Jadii akka Abdii akka
nama 5 6 7 8 walumaa galaan nama baay'ee keessaa namni ammoo ati suuraa fa'aa wajjin kakkaane malee jechuudha micayyoo ammoo xiqqoo ati amma miti waggaa meeqaan dura akka fireendummaatitti waliin turree laakiin ammoo isin zeegaa biraati afaan oromoo kanallee hin dandeettu jechuudha akkuma argitan viidiyoo irratti argitanii jirtanii kanaaf ammoo anis ammoo walumaa galaan bakkuma san xiqqoo irratti nu dhabee walumaa galaan waan fuudhinsaa waliin hin eegalin jechuudha malee ani iddoo fireendummaa ni qabna waa akkanni kaa abbama kamuu fuudhu na gaafatanillee waa akkanni osoo na gaafatanillee fakkeenyaaf warri na shakkanillee waan akkanaatiin na shakkanii walumaa galee dhugaan jirtu kanumaa wanni irraa eda'amee fi wanni itti dabalamee jirtu jechuudha ka walii gad deemu miti osoo Mustafaan rafee manaama argee manaama san keessatti waan bareedaa argee ittiin sammuun turraa hataartii fa'a beekanii waan akkasii beekanii ana hirribu manatti hin dhiisan mana balbala bu'anii nasse nama balbala bu'anii fa'a nasseen jira walumaa galaan kana hundaafuu alhamdulillah Mustafaa irraa wanni buusun jiru bakka xixiqqoo bultii namaa walumaa galaan namni jala deemu gaarii miti walumaa galaan isin ufumaafuu eeggadhaa jechuudhaa fi namni ufumaafuu eeggadhaa bultiin namaa immoo akkasuma deddeebi'uu fi illee maalii godhuu illee yaadni namuu gaarii miti yeroo tokko nama deebiti isin dheeressi hojjettoota fotootota kiyyaa qophii keenya xumuraa waliin wajjin turtan galatooma horaa bulaa warroonni Mustafaan Shariifaa wallahi nama baay'ee ni dhaadadha jechuudha nama baay'eetu as keessaa daawwattoota kiyya keessaa nama baay'ee nama ani akka ani rohaati ya beeku kanan na beeku jira walumaa galaan jechuun namni yoo waan fedhe arga Mustafaa irraa Mustafaa hojii Mustafaatii miti kun hojii Mustafaatii miti jedhu jira walumaa galaan jechuudha kun hojii isiniin boona naaf jiraadha